dammaqitay lama lakkoofsa 35 irraa ariitiidhaan sagalee kana naa baasin dubbii kana irraan jalqaba mudhiin keessan hidhatama itti fufeesi mudhiin keessan hidhatama ibsaan keessanis ifaa haa ta'u ibsaan keessanis immoo ifaa haa ta'u jedha maal keessan hidhatama mudhiin keessanii hidhatama ibsaan keessanii ifaa haa ta'u jedha kiristaanonni yeroo hundumaa addunyaa amma borcamee jiru kana mo'achuu kan nuyi dandeenyu mudhiin keenya yoo hidhatamaa ta'edha. Mudhii hidhatamaa gaafa jennu nama dammaqe nama waa fageenyaatti dafee hubatu nama haalli addunyaan biyya lafaa dhaqee isa hin liqimsine ta'uu qabna. Waa tokko waa'ee hidhannoo kana kan hin asirratti jalqabee xiqqoo ishee akkasiin yaada keessan as naa laattan barbaadu. Phexrostu hojii ergamootaa 12 irraa mana hidhaa keessatti galfamee gaafa jiru ergamaan inni isa baasuu dhaqee cinaacha Phexrositti bu'ee jedha. Phexrositti gaafa cinaacha isaatti bu'u kophee kee kaawwadhu jedheen. Qabattoo isaa akka inni hidhatu itti hime. Namni qabattoon isaa hidhatamaa ta'e kophee isaa kaawwatee fuula isaa dura cufaan hin dhaabatu. Kophee uffatu namni qabattoo uffatee jiru dhaabatu. Hidhadhu jedhee hidhatee kaasee mudhii isaatii hidhatee kaasee ergamaan sun isa duukaa deeme Phexros isa duukaa deeme bakkeetti of arge. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kamittiyyuu si'ii dhiibbaa uumuu malee si'ii hidhamee taa'u namni sin argine. Amanaan bara keenyaa jettanii namni tokko suway tokko yoo itti mee bageetaa Yesuus hin jedhu. Utuu garaa isaatti galu. Waan baay'ee fakkeenya isiniin fudhadhu. Namatu peestaalii wayiitiini dhiiga wayiitti buusee carqii wayii mana kee jala kaa'a. Dammaqa waan hin taaneef humni isaa hidhatamaa waan hin taaneef biyya garaagaraatiin irratti hojjisiisanii na ajjeesuu ajjala kaa'anii. Ofii wangeela lafaan fuudhu. Silkii barbaada silkii raajota. Dunaaf garatu laata asirra qaba. Namni mudhiin isaa hidhatamaa garuu maqaa gooftaa Yesuusii. Ani dhiiga Kiristoosiin hin bitameera. Meeshaa ta'uu jabaa jagsuun akka jira. Ani hin danda'amu jedha. Ofirratti dubbata. Garuu nama baay'ee ulfaataadha. Baay'ee barahamaa keessa dammaqaa ta'uu qaba. Amanaa dammaqe. Mudhiin isaa kan hidhatan. Ibsaan isaa kan ifu. Galateeffadhaa gaafa ittiin jedhamu miti keessi isaa kan galataan guute. Faarfadhu gaafa ittiin jedhu miti kan faarfatu. Callisitu ittiin jedhanii kan afaan haaraa haasa'u. Inni akkasii darbee deema. Inni akkasii darbee bita. Efesoon boqonnaa ja'a lakkoofsa 14. Akka nama sabbataan hidhatuun. Egaa akka nama sabbataan hidhatutti. Dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Qajeelummaas akka madda sibiilaatti uffadhaa. Qajeelummaa akka madda sibiilaatti uffadhaa. Uffadhaati dhaabadhaa. Akka nama kophee kaa'atettis. Akka nama kophee kaa'atettis. Wangeela nagaa fudhattanii. Wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaafis. Qophaa. Kana hundumaa irratti. Amantii akka gaachanaatti. Fudhadhaa. Isaan xiyya isaa hamaa sanaa warra boba'aa deeman dhaamsuu hin dandeessu. Ameen. Harka keessan as naa qaba. Maqaa barbaadu har'aa kaasee fuula kee fuulduratti daaraa haa ta'u. Harka nama baay'ee, mana nama baay'ee, abjuun nama baay'ee, goolamaa kan inni ta'e har'aa humna isaatu haaraa miti. Keessa isaa wangeela guutee hin jiru. Dhugaatu keessa isaan jiru. Eebba tokkoon isin eebbisaa boba'aa deemaa. Dammaqoo yoo taane bitaa taane. Dammaqoo yoo taane harka laachisiisaa deema. Dammaqoo yoo taane wanta Waaqayyo jedhetu nuun ta'a deema. Gaansii qaba isa gatiisi kaffalchiisu Waaqayyo dhaheeraan jedha. Qabaanii mudhiin keenya hidhatamaa ta'uu qaba. Ibsaan keenya boba'uu qabaan jedha. Inni lammaffaa immoo nuyi ofii keenya jabaatoo ta'uu qaba. Jabaa. Qaban jedhu namatu jabina keenya nutti hima osoo hin taane ofii keenya jabaataa ta'uu qabna. Isaayyaas 5:27 ariitiidhaan dhaqee baasee. Isin keessaa tokko illee kan dadhabuu fi kan gatantaru kan mugus kan rafus hin jiru. Maal hin ta'u? Hin jiru.
kan gatanto kan mugu Tinggal ada memi harga kisah. Kayu aja ada sini pada balu. Ni gafu waktu ko serka basu barbadu. Wana te baike jalan tu itu ko hita de setelah ta hamma de sagala kekeshi te lalu tu te hoji berasa ratu jeta. Nama sebut kejuru ni haraka sini. Humni ke hina tamato. Muddin ke hajabato idan. Namni sedang wani sini kasih petrosi. Saati tiga gaman sun kope ke fadu sanjade borun taju atu seega garu jirenya tiga dibe namni muddin sahida tama namni kope khawate jiru jirenya meratili jira